Asoosama qormaata jaalalaa kutaa lammaffaa fi isa xumuraa barreessituun Obsee Badhaanee. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee hawwiidhaan eeggachaa kan jirtan asoosama qormaata jaalalaa Obsee Badhaaneetiin barreeffame isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun na waliin turaa jechaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatanillee anaa dhufuu sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa asoosama gabaabaa fi dheeraa xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa Oromiyaa 24 isiniif qabatti waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa jechaa kallachumaan gara asoosama kanaatti isin dabarsa. Qormaata jaalalaa. Meetiin mucaa ollaa qixxaataati amma yuunivarsiitii Amboo jirti. Ijoollummaa isheetii kaastee waan wajjin guddatteef baay'ee jaallattiin karaattiin siifanirraa adda baastus halkaniif guyyaa mala dho'aa bulti. Ta'us qixxaataan kiyyoo ishee baay'ee isaarra darbeera. Shamarran irraas baay'ee of eeggata. Kun hundi meetiidhaan xiiqii keessa waan galcheef fiilmii bareedaa hiriyaa ishee waliin irratti qopheessuu eegalte. Guyyaa tokko otoo gaaddisa mukaa jala taa'ee qixxaataan mana kitaabaa deemuuf boqonnaa sammuu fudhachaa jiru meetiin hiree ishee caaltuu itti ergiti. Hireen ishee caaltuun kunis fakkeessitee itti dhiyaattee akka jaalalli hamaan irraa qabeetti miidhamaa akka jirtu imimmaan ishee lulaasaa qixxaataatti ni himti. Haa ta'uutii garuu qixxaataan xiqqoo erga tasgabbeesseenii booda akka jaalallee baay'ee jaallatu qabu itti himuuf yeroo jedhu quba ishiin afaan isaa qabdee dhungachuuf yeroo itti jettu inni immoo fayyaan qabdu jedhee ka'ee biraa deeme. Yeroo sanatti ture fiilmiin meetiin qopheessite yeroo caaltuun dhungachuudhaaf jettu suuraa isaan kaaste. Suuraa kanas karaa mana poostaatti gara siifanitti ergiti. Siifanis argitee otuu waan tokkoyyuu qixxaataatti himiin waan uumame otoo hin hubachiisiin bara jaalalaa gaarii siifaa ta'uu jettee ergaa gabaabaa barreessiteefi bilbila ishiis irraa cufatti. Wanti kuni garuu qixxaataa baay'ee waan jeeqeef waan ta'es baruu ni dadhabaa. Meetiin waan barbaaddu hunda humnaa fi qarshii raawwachuutti amanti. Barattuu yuunivarsiitii ta'uun ishii kan ittiin beekamu baay'ina kutaa ishiin lakkoofteen malee baay'ina qubeeyyuu meeqa akka ta'an lakkooftee hin xumurtu. Haa ta'uutii garuu bareedinni ishii nama hunda raajeffachiisa. Gurraachina ishiirraa kan ka'e ijoolleen naannoo isheen dhalattee nuugii jedhanii ishee waamu. Rifeensi meetii yeroo isheen kofaltu lafa itti hidhamee jiruu ba'ee faca'uun innis duukaa kolfaa. Funyaan ishii waan konkolaataan abbaa ishii irraa ba'e fakkaachuun qaawwa yookiin immoo uraa isaa qofaatu mul'ata. Galata rifeensa warra Hindiif garuu mudhiin geessistee facaasaatuma deemti. Namni uffata biraandii ta'e bitachuu barbaade meetii fudhatee mana uffataa deema. Kan isheen wallaalte tokkollee hin jiru. Meetiin barattee sammuu ishee beekumsaan hidhuu dadhabdus ilkaan ishii shiboo bareedaan hiitee jirti. Waan yaadde dhabuun moo'amuu waan isheetti fakkaatuuf yeroo jalqabaaf siifan wajjin dirree waraanaatti seenteetti. Bara kana eebba kumaa ture. Harmeen isaa adde Galaaniin waggoota kophummaa ishee keessaa ba'uuf barri firii dadhabbii ishiitti argitu waan ta'eef gammachuun ishee addadha. Kumaan seenaa fi harmeesaa bilbilaan wal barsiiseera. Ishiinis eebbifamtuu bara kanaati. Seenaan baasii kumaa erga wal baranii ofiif dandeessi. Bara kanas baasii eebba isaatiif akka hin dhiphanne adde Galaaniitti himteetti. Guyyaan eebbaa keenyaan adde Galaanee fi siifan imala isaanii gara Baalee biyya gootaa fi burqaa seenaa taasisanii. Guyyaa tokkos dursanii waan gahaniif seenaan iddoo buufatan qopheessitee fi haala gaariidhaan isaan simatte. Adde Galaaniin amalaa fi bareedina seenaatti gammaddee teessees ajaa'ibsiifachuu eegalte. Keessummaa simachuun seenaa daran namatti tola.
kabajni ishiin namaaf qabdus intala safuu beektu akka taate kan ishii ibsu keessaa isa tokko. Aadde Galaaniin dursitee biyya seenaa waan beektuuf intala koo maatiin kee naannoo kana jiru jettee gaafannaan abbaa haadha obboleessaaf obboleettii ta'ee kan na guddise abbaa kooti. Ani kophaa galeettiidha. Isa malee maatii biraan qabu. Isa immoo boru ganama waliin isin barsiisa. Amma dadhabdaniittu boqodhaa jetteen ganamni bariinaan hundinuu qophii eebbaaf oliif gadi fiigaa jira. Kumaa fi seenaanis isaan keessaa isaan tokko. Isaan caalaa garuu maatiin isaanii fuulli guutummaatti gammadoo waan ta'ani fakkaata. Sagantaan eebbaa galma keessaa akka xumurameen seenaan kumaaf bilbiltee qophiin isaan biratti akka qophaa'ee fi wal wajjin akka deemanitti himte. Innis harmeesaa fi obboleettii isaa wajjin gara iddoo seenaan dhaabbattee eegaa jirtuutti miila isaa kaase. Akkuma achi gahaniin seenaan abbaa kiyyaa wal baraa jetteen Aadde Galaaniin harka akkuma itti hiixatteen daa jettee lafa dhoofte. Wanti uumame hundattuu gaaffii ta'e. Ariitiidhaan Aadde Galaanii gara mana yaalaatti geessanii kutaa yaalii hatattamaa ciibsuun yaala barbaachisaa taasisaniif sa'aatii muraasa booda akka of barteenis waan ta'e gaafatanii deebii quubsaa garuu Aadde Galaaniin kennuu hin dandeenye. Afuura dheeraa akkuma baafatteen Aadde Galaaniin kumaa fi seenaa ofitti waamtee dabalaan otoo jiruu dhaabbiitti si'a laman awwaale isin obbolaadha. Waan biraa keessa galtaniittuu ijoollee ko jettee imimmaan ija ishii keessi cobsaa kumaa fi seenaan otoo dhaabbatanii dafqi akka bishaanirra lola'e. Dhaabbiis dadhabanii ofirra gadi taa'anii dacheen humna ittiin isaan baattu dhabde. Seenaan achii baatee akka nama maraatee ta'aa karaarra qajeelte. Kumaanis lafarra gangalatee obboleettii kiyyan jaalladhe jedheeyyee maraate. Guyyaan gammachuu kunis gara boo'ichaatti jijjiirame. Kana gidduutti obbo Dabalaan kutaa Aadde Galaaniin keessa ciistu sagalee kumaa haadhoo kiyyan jaalladhe jedhu dhagahee balbala irraan gahe. Obboleettii kee miti yeroo inni jedhu rifatanii ija keessa wal ilaalanii. Innis seenaan akkuma maqaa ishii seenaa baay'ee qabdi. Kanafee ishee duukaan isinitti hima. Amma gara lafa isheen jirtu akka deemnuu fi naaf eeyyamaa jedhee obbo Dabalaan yeroo dubbatu isaanis tole jedhanii wajjin deemanii. Lafa seenaan jirtu yeroo gahan seenaan lafaa ol kaatee maal na goote maal na gande sobarratti hundee jireenya koomaaf dhaabde. Qormaata jaalalaa keessa seenuu bira darbee akkan haadhoo koo jaalladhu maaliif na taasiste? Dhugaa hawwaaltee seenaa koo maaliif balleessite? Jettee obbo Dabalaatti iyyite. Innis sagalee isaa ol kaasee na dhagahaa isin obbolaawwan haadhoo miti. Shawaarraa baqadheen gara kana akkuman dhufeen maatii seenaa biraa hojjechuun eegale. Maatii jaalalaa kan namaaf yaadan turani akka obbolaatti wajjin jiraachuu eegalle. Abbaan seenaas biyya kanaaf galaa ture. Uummanni Baalee uummata jaalalaati. Kan boo'e wajjin boo'anii, kan beela'e nyaachisanii, kan daare itti uffisanii, kan fira dhabe isa akka koommoo ofitti qabanii wajjin jiraachuun beekamu. Uummanni Baalee haadha caalaa nama danda'u. Anumaafuu lafa naaf kennanii, manas naaf ijaaranii, abbaa biyyaa fi abbaa qabeenyaa akkan ta'u na taasisaniiru. Guyyaa tokko garuu guyyaan abaaramtuun maatii seenaa narraa addaan isaan baaste. Guyyaa kana maatiin ishee maatii isaanii gara magaalaa Finfinnee jiranii barbaaduuf konkolaataatti nam'anii deemaa otoo jiranii balaa mudateen lubbuun namoota baay'ee battalatti darbee harmeen seenaa yeroo sanuma boqotte. Abbaan seenaa garuu mana yaalaa guyyaa tokko erga turee booda innis addunyaa kanarraa darbe. Yeroo dhumaafis sagalee isaa adaraa mucaa koo lafatti sittin kenne waaqarrattin sirraa fudhadha. Abbaa haadha obboleessaa fi obboleettii ta'iif jedhee afuura dheeraa baafatee na biraa godaane. Anas sagalee kanatu gurra kiyyarraa narra iyyaa ture. Isaan keessaa seenaa qofatu lubbuu nafe. Yeroo sana seenaan mucaa ganna lamaa turte. Abbaan seenaa Gadaa Tulluu jedhama. Anis
maqaan abbaa keetii akka hin banneefini maqaa koo fakkeessee akka ittiin waamamuun godhe. Guyyaan icciitii kana ishiitti hime miila koos biyya kanaa kaasuuf kanan yaade har'a ture. Adaraa nyaachuun natti ulfaatee maatii kiyyas gate. Hunda keessaniyyuu miidheera. Yoo anaa fi iddoo xiqqoo ishii qabaattan dhiifama naaf godhaa, lubbuu koos boqochiisaa. Nan beekaa dubbiin kun cimaadha, guyyaa isaas nan eega jedhee isaan biraa deemuuf miilla isaa kaase. Kana gidduutti aadde Galaaneen ammas maal nu dhiistee deemtaa jetteen. Kumaanis jaalala abbaa yaadaa dabarsineem anii fi siifan foolii fi afuura kee dheebonneem yeroo jedhu seenaan ammoo har'a hoo eenyutti na dhiistee deemtaree ittiin jette. Innis of duuba deebi'ee gammachuun miila isaaniitti kufuuf yeroo jedhu ofitti qabanii hammatanii hunduu walitti maramee boo'icha gammachuu boo'anii hundumtuu wal fudhatanii gara iddoo qophiin itti qophaa'ee deemanii nyaatanii erga dhuganiis obbo Dabalaan ol jedhanii waan nu hafe tokkotu jira jedhee seenaa gara isaatti waamee qubeelaan kun kan abbaa keetiif harmee keeti. Amartii mormaa kana duukaa guyyaa kan akkan siif kennuuf abbaan kee sagalee dhumaatiin natti dubbate jedheen. Seenaanis ija isheetiin gara kumaa otoo laaltuu argee obbo Dabalaan kumaas gara isaatti waame. Ani isin eebbiseera ijoollee koo, isintu walitti nu barbaade, jaalalli keessan milkii qaba jedhee eebbiseen. Isaanis guyyaama kana qubeelaa maatii seenaa godhatanii torbee tokko booda hundumti isaanii wal fudhatanii imala gara magaalaa Finfinneetti taasisanii dhimma ijoo maatii obbo Gadaa barbaadu akka qabanis murteessanii. Obbo Dabalaanii yaadannoo abbaa seenaa irra waan gahame hundumaa qabatee jira. Finfinnee akkuma gahaniin imala isaanii gara hoolotaa taasisanii achiis gara gandaa Beekattee jedhamtu gaafatanii imala isaaniitti fufanii. Achi akkuma gahaniinis abbaa obbo Gadaa Tulluu Dachaasaa fi obboleessa isaa Waaqoo Dachaasaa jechuun iyyaafachuu eegalanii. Yeroos otoo ittiin fudhatiin ifaa argatanii. Ifaan ilmoo obbo Talasaati. Tolasaa Waaqoo Dachaasaa. Innis seenaa kana gurraa waan qabuuf yeroo dhaga'u baay'ee gammade. Fudhatees gara manaa deeme. Kan nama ajaa'ibu akaakayyuun obbo Tulluun lubbuun jiru. Misraachuu kana yeroo dhaga'u ilma isaa dhabus seenaa arguu isaaniitti guddaa gammadani. Qe'een isaanis gammachuun guute. Qe'ee cicaas fakkaate. Korma qalanii isaaniin simatanii. Guyyaa lamas erga achi turanii booda gara Meettaa Roobii magaalaa Shinootti miila isaanii kaasanii obbo Dabalaanii aadde Galaanee wajjin erga waan jiru haasa'anii achuma magaala keessaa haala mijeeffatanii. Guyyaa muraasa boodas baajataa waggaa 23 hojjechaa ture irraa baasee mana bitatanii. Seenaadhaafis daftara herregaa baankii maqaa ishiin jiru garuu kan ishiin hin beekne qabeenya maatii ishee irratti kuusaafii kan ture ishiif kenne. Hundumtuu gammachuun jireenya isaanii itti fufanii. Maatiin obbo Dabalaas kan dur sababa hiyyummaa harmee isaaf irraa baqatanii dhiifama gaafatanii waliin jiraachuu jalqabaniiru. Isaanis jaarsolii biyyaa qabatanii araaraaf gara mana maatii aadde Galaanee taasisanii hundumtuu garaa qulqulluun waliif dhiisanii jaalala barootaaf gargar cites deebisanii suphanii. Jaalalli siifaniif qixxaataa akkuma hameessaa arkuu abdii dhabaa dhufe. Meetiin waan baay'ee yaalte dadhabde. Karaa baay'een siifan argachuu yaalus ishiin qixxaataa dubbisuufis ta'ee argachuuf eeyyamamtuun turre. Innis yeroo sanaa kaasee addunyaa araadaa garaa garaa keessa seene. Kaayyoo fi mul'ata isaas boolla qotee araadaan awwaalee. Maatiin isaatiis sababa isaaniitiin siifan akka irraa adda baateetti isaan ceepha'a. Meetiinis taatee kanatti gaabteetti. Yeroon siifan gara mooraa yuunivarsiitiitti deebituutu gahe. Guyyaa lamatu isaan hafe. Galaan tokko balballi mana isaanii rukutamnaan siifan yeroo bantu kan dhufe meetii ture. Ishiinis waan ta'e waan goote hundaa itti himtee waan qixxaataa jaallattuuf akkana akka goote immoo dhugaa bahuun haala jiru qixxaataa ammaatti baay'ee akka gaabbite itti muunii miilatti kuftee dhiifama naaf godhi lubbuu qixxaataa
qixxaataa du'arraa baraarii addunyaa araadaa kana keessaa baasii isaaf si qofaatu dawaadha jaalala keessaniif anatu qormaata ta'e jettee boossee isheenis amma eessa jira jettee naasuu jaalalaa gaabbii wallaalummaa keessaa kaatee ni gaafattiin. Meetiinis mana akka hin baanee fi haala yaaddessaa fokkisaa keessa akka jirutti himte. Isheenis achumatti hidhiistee fiigichaan gara mana qixxaataafaa deemte. Akkuma achi geesseen balballi banaa waan ta'eef mana isaanii yeroo seentu maatiin isaa taa'anii waa'ee mucaa isaaniif gadda guddaa keessa akka jiran argite. Sagalee guddaadhaanis kutaasaa gaafattee obbo Caalaan harka qabee gara kutaa qixxaataatti geesse. Qixxaataanii yeroo siifan argu tamboo xuuxaa aarsaa jiru lafa buusee ija ishee keessa laalee maaliif waadaa keenya diigde biqiltuu jaalalaa keenya bishaanuun kunuunsitee obaasuu dhiistee maaf gogsite jedhee dubbachuus dadhabee imimmaan ija isaa lakkuurra lola'e. Walitti maramaniis boo'uu eegalanii maatiin qixxaataa gochaa kana dhaabbatanii ilaalaa jiru. Siifan qixxaataan ka'ee qaama isaa akka dhiqatu gaafatte. Innis ariitiin ka'ee qaama isaa dhiqatee uffata isaas akka duriitti uffatee amma sanaatti siifan kutaa isaa qulqulleessitee wantoota inni fayyadamu hunda baastee gatte. Dhumarratti wal fudhatanii qarqaraa magaalaa Shinootti ba'uun taa'anii waan darbe waan baay'ee erga taphatanii booda waadaa jaalala isaanii haaressanii galgalaa gara manaatti gaafa deebi'u obbo Caalaan qixxaataa gara isaatti waamanii yeroo kana qixxaataan waa'ee barumsaa na gaafachuuf taanaan nan deema wanta na barbaachisu naaf haa qopheessan malee jedhee amala araada isaa duraaniitiin yerootti dubbatu. Obbo Caalaan garuu dhungateenii ganama waan si gammachiisu yaada addaa siif qopheesseera dhaga'uu yoo feete yeroon ka'e jedheenii ganama qixxaataa yeroo ka'u jaarsoliin magaalaa Shinoo uffata addeeffatanii mana isaanii jiru. Innis maal abbaa ganamaan jedhee naasuudhaan yeroo gaafatu obbo Caalaanis gara maatii siifan deemnee akka aadaatti si fuusisuuf gaafachuu deemuuf jirra jedhaniitti dubbatanii qixxaataan baay'eematti gammade. Isaanis lafa deemanitti ni milkaa'anii lamaan isaaniiyyuu bara kanaa barumsa isaanii waan xumuraniif guyyaa eebba isaanii qubeelaa godhatanii waggaa tokko boodas qixxaataa fi siifan cidha guddaadhaan magaalli Shinoo hamma sochootutti gaa'ela isaanii gaggeeffatanii kumaa fi seenaan magaalaa Finfinneetti qacaramanii hojjechaa jiru. Mucaa waadaa jedhamtus godhataniiru. Hundumtuu qormaataa fi bu'aa bayii hedduu darbee jireenya gaarii jiraachuu jalqabanii. Obbo Dabalaa fi Aadde Galaaneen rakkinaa fi qormaata jaalalaa ganamaan isaan irra gahes har'a akka seenaatti odeessuu eegalanii maatii jaalalaa nagaa fi gammachuu ta'uun iftoominaan jireenyatti fufanii. Asoosamni kun xumurameera. Asoosama gabaabaa qormaata jaalalaa kan nuuf barreessite obboleettii keenya Obsee Badhaanee guddaa galatoomi. Ammallee qubni kee qubeedhaan haa mirgisu jechaa jaalatamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 asoosama kanatti kan bohaartan yoo ta'e laayik gochuudhaan jaalachuu keessan naaf mul'isaa jechaa asoosama gara biraallee kan feetan yoo ta'e yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Yoo dandeessan immoo asoosama of harkaa yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun waliin akka bohaarruuf gumaacha akka gootan gamanumaan isin gaafachaa. Asoosamni qormaata jaalalaa jaalalaan xumurameera. Sagaleessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.